Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun Facebook irratti viidiyoo yookaanis maxxansaawwan garaagaraa poostii gochuudhaan qarshii hojjechaa jiru. Kanaaf viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin Facebook fayyadamuun qarshii hojjechuu dandeessanii isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti isin seeniin ammoo dursuun viidiyoo kana laayikii, chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoottis yommuu seennu jalqaba irratti akkaawuntii keessan monetaayizii gootanii qarshii hojjechuu eegaluun dura akkaawuntiin keessan ulaagaawwan yookaanis rikwaayirmentii guutuu qabu muraasatu ni jira jechuudha. Akkaawuntii keessan qofaas immoo miti kontentii yookaan viidiyoo yookaanis immoo maxxansa isin gadhiistan illee ulaagaawwan guutuu qabu qaba jechuudha. Kanaafis jalqaba irratti ulaagaa akkaawuntii ilaallu. Akkaawuntiin keessan jalqaba irratti personal profaayilii yookaanis immoo akkaawuntii personaalii keessan fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu hin dandeessan. Kanaaf peejii yookaanis immoo Facebook peejii qabaachuun keessanii dirqama jechuudha. Facebook peejii hagaaraatti akka itti bantan hin beektan yoo ta'e immoo akkama viidiyoo isiniif hojjedhu yoo barbaaddan asumaan koomentii irratti naa barreessuu ni dandeessu. Inni biraan peejiin keessanii seera meetaa paartiner monetization poolisii hordofuu qaba jechuudha. Poolisii meetaa monetization yookaanis immoo paartinarii meetaa taatanii qarshii hojjechuudhaa fi poolisii isaanii muraasaa hordofuu qabdu jechuudha. Dabalataanis immoo viidiyoo isin gadhiisan irratti community guideline yookaanis seerota viidiyoo gadhiisuu cabsuu hin qabdan jechuudha. Akkasumas illee akkaawuntiin keessan yeroo monetaayizii gochuuf jettanii akkaawuntiin keessan istiraayikii yookaan vaawuleeshinii kamirraayyuu qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Akkuma beektan istiraayikii yookaan vaawuleeshiniin kan dhufu yeroo isin viidiyoo keessanii yookaanis maxxansa keessaniin seera cabsitan waan ta'eef wantoota kanarraa of qusachuun dirqama jechuudha. Amma immoo itti aansee content requirement yookaan immoo ulaagaa viidiyoo isin gadhiistanii maal akka ta'an isinitti himu. Jalqaba irratti kontentii yookaan viidiyoo isin gadhiistan tokko oriijinaal kontentii ta'uu qaba. Kana jechuun kan namni kamiyyuu kanaan dura poostii hin goone ofii keessaniin kan hojjettan ta'uu qaba jechuudha. Dabalataanis muuziqaa isin fayyadamtanii kooppiiraayit firii ta'uu qaba. Viidiyoo yookaanis immoo futeejii yookaan saawundii isin fayyadamtan kooppiiraayitidii taanaanii just viidiyoon sun miyuutidii ta'a qarshii irratti hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Akkasumas illee dabalataan viidiyoo isin gadhiistan immoo dheerinni isaa atleast daqiiqaa tokkoof isaa ol ta'uun illee dirqamadha. Kunis Facebookiin viidiyoo keessan sana gidduutti advertaayizimentii yookaanis beeksisa gashii qarshiisaniif kaffaluudhaa fi viidiyoon keessan minute loongii yookaanis immoo isaa ol ta'uun dirqama jechuudha. Akkasumas illee dabalataanis immoo thresholdii akkaawuntiin keessan Facebook peejiin keessan suni followersii yookaanis immoo view hammamii qabaachuu qaba kan jedhullee requirement ni jira jechuudha. Facebook peejiin keessan suni at least followersii 10,000 isa ol qabaachuun dirqama jechuudha. Followersiin kunis immoo karaa sirrii kan argame kan hin bitamne ofii keessaniin viidiyoo gadhiistanii kan argattan ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas illee gara viiyuutti gaafa dhufu immoo viiyuu hammana argachuu dandeessu kan jedhu hin jiru. Garuu immoo viiyuu isin argattan hundi isaa walitti qabame at least sa'aatii 600 olii guyyoota 60 gidduutti isiniif ilaalamuun dirqama jechuudha. Akkasumas final requirementiin immoo namni Facebook peejii sana banee jiru umuriin isaa 18 ol ta'uun dirqama jechuudha. Kunis gaafa deemtanii akkaawuntii keessan monetaayizii gochuuf jettan document verification waan isin gaafatuu fi kanaaf umurii keessan dogoggora barreessuun illee monetization irraa isin intini gochuu waan danda'uu fi hamma isiniif danda'ametti umurii keessan isa sirriitti galchaa. Akkasumas illee 18 ol ta'uu isaa immoo mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Amma immoo eligibility keenya kana hunda erga ilaalle immoo biyyoota kam keessatti Facebookii monetaayizii goonee qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu immoo waliin ilaallu. Facebookiin biyyoota kanneen akka USA, UK, Canada, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Nigeria, South Africa akkasumas biyyoota hedduu isaanii ana asirratti listii isiniif hin goone keessatti monetaayizii gootanii qarshii argachuu ni dandeessu. Garuu immoo biyyoota tokko tokko keessatti monetization method yookaanis malli monetization tokko yoo hojjete isa tokko keessatti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kan immoo gaafa diteeyiliidhaan itti gallu explainii kanan isiniif godhu ta'a jechuudha. Gaaffii namoonni hedduu keessanii kan ta'a jiru gaafa biyyoota kana liistii isiniif godhu Itoophiyaa keessatti yoo monetaayizii goonee qarshii hojjechuu hin dandeenyu kan jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Kanaafis Itoophiyaan biyyoota kana keessatti liistii taatee hin jirtu. Garuu immoo karaa ittiin isin Itoophiyaa keessa teessanii akkaawuntii Facebook keessan monetaayizii gochuudhaan akkuma biyyoota kanneen biroo qarshii hojjechuu dandeessan ni jira jechuudha.
Sana garuu kanan isinitti immoo viidiyoo kana gidduutti iddoo ta'e irratti waan ta'eef amma itti fuftanii viidiyoo kana ilaalu itti fufaa jechuudha. So kanaaf amma immoo gara aappii feesbuukii deeme monetization requirement yookaan monetization meetodiiwwan kanneen kamtu jira kan jedhuni isinitti agarsiisa jechuudha. So gara aappii feesbuukii keessan yookaanis feesbuuk peej piroofaayilii keessan yeroo haala kanaan deemtan professional dashboard kan jedhu ni argitu. Kanaaf professional dashboard kan jedhu keessa seenuudhaan gubbaa irraan monetize kan jedhutu jira. Iddoo sanarra kilikii ni gootu. Yeroo sanattis monetization meetodii yookaan maloota monetization hedduu isaa isiniif tarreessee jira. So inni jalqabaan monetization meetodii inni jalqabaanii partnership ads kan jedhudha. Kunis immoo kaampaaniiwwan garaagaraa wajjin paartinarii taatanii poostii keessan irratti advertisementii isaanii yookaanis immoo beeksisa isaanii maxxansuudhaan kan ittiin qarshii hojjettanidha. Akkuma argitanii namni rikweestinaaf godhe hin jiru akkasumas aktiif paartinarii hin qabu jechuudha. Kanaaf just gaafan wanta kana siitaappii godhee jiru fiichar viidiyoo irratti kanan isinitti agarsiisu ta'a. Garuu immoo warroonni baay'ee ijoo ta'an feesbuuk irratti qarshii gurguddaa ittiin hojjechuu dandeessan warroota gara gadiitti argaa jirtan kanadha. Inni jalqabaan istaarsi kan jedhamudha. Istaarsiin immoo namoonni tiiktookii sirriitti fayyadamtan just wanta kana waliin sirriitti wal beektu jedhee yaada. Tiiktookii irratti giift jedhuun kan beekamu asirratti immoo istaarsi jedhama jechuudha. Qarshii namni isin hordofu tokko qarshii isaa baasee feesbuukii irraa istaarii ni bita. Sana booddee istaarii bitu sanaan immoo dhufee kennaawwan garaagaraa isiniif erga jechuudha. Laayivii irratti ta'uu danda'a. Viidiyoo isin irratti gadhiistan yookaan viidiyoo poostii isin maxxansan kamirratti feesbuukii irratti gadhiistan irratti istaarii kana isiniif kenna jechuudha. Isin immoo istaarii kana walitti qabatanii xumura ji'aa irratti akkaawuntii keessan irratti baasuudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Amma fiichariin kun anaaf naaf banamee hin jiru garuu more gaafa inni naaf banamee jedhu fiichar viidiyoo irratti kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan subscriptionidha. Kunis TikTok irratti already monetization meetodii argamudha. Kun immoo akkamidha akkaawuntii keessan namoonni isin hordofanii ji'a ji'aan $30, $20, $20, $40 ta'uu danda'a. Hamma barbaadan seetaappii godhatanii namoonni viidiyoo keessan ilaalan yookaan isin hordofanii sabskraayibii godhanii ji'a ji'aan isiniif kaffaluudhaan viidiyoo keessan akka isaan daawwatan gochuun qarshii karaa ittiin argatan jechuudha. Kunis just karaawwan ittiin kanarraa qarshii hojjettan hedduutu jira. Viidiyoowwan ekskluuziivii ta'an yookaanis immoo namoota sabskraayibii isiniif godhan qofaadhaaf viidiyoo hojjettanii akka namoonni sabskraayib gochuun viidiyoo sana bananii ilaalan gochuu ni dandeessu. Akkasumas laayivii gaafa seentan illee namoonni sabskraayibii godhan qofti akka laayivii sana hordofan gochuudhaan more namoonni hedduun akkaawuntii keessan sabskraayibii godhanii qarshii kaffaluun akka ilaalan gootanii ji'a ji'aan kan qarshii irraa argattanidha jechuudha. Inni xumuraan ammoo content monetizationidha. Kanas immoo namoonni feesbuukii irratti hojii garaagaraa hojjetan ni beektu. Feesbuuk irratti gaafa viidiyoo gadhiistan feesbuukiin automaatikaalii viidiyoo keessan sana gidduu beeksisota garaagaraa ni galchaa. Namoonni viidiyoo koo daawwatan beeksisa sana daawwachuudhaan feesbuukiin immoo yuutuubiin sababa viidiyoo koo irraa beeksisota sana galchee fi qarshii naa kaffala jechuudha. Akkuma kanas feesbuuk irratti viidiyoo isin gadhiistan gidduu isaa irratti ta'uu danda'a. Xumura isaa yookaan jalqaba isaa irratti beeksisoota galchuudhaan qarshii isiniif kaffala jechuudha. At least viidiyoo tokko irratti view keessan irratti hundaa'uudhaan RPM isiniif kennama. RPM viidiyoo tokko kan yuutuubii $1 4 hamma 10 just viidiyoo keessan yookaan audiensii keessan irratti hundaa'e guddachaa ni deema. So view kuma tokko irratti $1 hojjechuu dandeessu, $2 hojjechuu dandeessu. Akkasumas isa caalaallee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kunis hamma viidiyoon keessan view guddaa argatee qarshii guddaa argattu jechuudha. Kanaaf monetization meetodii jiran keessaayyuu sooshaal miidiyaa hunda irratti kan beestii ta'e content monetization yookaanis karaa adsii yookaan beeksisaadhaan akkaawuntii keessan monetizii gochuun kan qarshii guddaa isiniif argamsiisu jechuudha. Informationiin qabuun immoo namni tokko feesbuuk peejii isaa irratti at least yoo xiqqaate ji'aanii $100 hamma 10,000tti view fi followersii qabu irratti hundaa'uudhaan kaffalamuuf ni danda'a. Kan ammoo qarshii keenya Itoophiyaadhaan yoo baay'istan qarshii hammam akka inni ta'u just arguun isinitti hin cimu jechuudha. Kanaafis meetodiiwwan kana fayyadamuudhaan feesbuuk irraa qarshii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Amma immoo gaaffii namoota hedduu keessanii kan ta'e haala kamiin Itoophiyaa keessa taa'uudhaan feesbuuk irraa qarshii hojjenna kan jedhuu fi deebiin isaa VPN fayyadamtu jechuudha. VPN fayyadamuudhaan akkaawuntii keessan feesbuuk peejii VPN fayyadamuudhaan bantanii
salphaamatti qarshii Facebook irraa hojjechuun ni danda'ama. Garuu immoo VPN kan fayyadamne kan jedhuuf immoo VPNiiwwan pirimeemii ta'an fakkeenyaaf pirimeem VPN kanneen akka Surfshark, NordVPN ni jiru. VPNiiwwan kana deemtanii doolaaraan subscriptionii kan waggaa yookaan kan waggaa lamaa kaffaltanii dedicated IP wanta jedhutu jira. Dedicated IP ni bilbila keessan gaafa Wi-Fi itti connectii gootanii VPN kanatti connectii gootan biyyi keessan yookaan IP addressii keessan amma fakkeenyaaf kan UK yoo bitattan UK keessa akka waan jirtaniitti Facebook itti hima jechuudha. Yeroo kana isin salphaatti akka isin Facebook keessan monetize gootanii fi isin gargaaruu danda'a jechuudha. Garuu immoo Facebookiiwwan just Play Store yookaan App Store irra jiran fayyadamna yoo jettan immoo carraan ta'uu isaatii baay'ee xiqqaadha. Akkasumas illee akkaawuntii keessan suspicious activity dhaan isinirratti cufuu waan danda'uu fi VPN argitaniin hin yaalinaa. Doolaara aksesiisaa qabdu yoo ta'e at least deemtanii subscriptioniidhaan VPN dedicated IP qaban fayyadamuun monetize gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan ammoo detailiin akkan isinitti agarsiisu ni barbaaddu yoo ta'e koomentii irratti na beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoo isiniif hojjechuuf nan yaala. Kanaaf egaa viidiyoon har'a isiniif qabadde kana fakkaata. Waa irraa akka barattan abdii guddaan qaba. Ammas viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.